Naannoo murna biltiginnaa maqaa poolisii humna addaa Oromiyaan dheengaddaa magaalaa Naqamtee keessa seenan wal dhabuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Murni biltiginnaa lubbuu namootaa akka qoraan abiddatti darbatanii dirqii lolatti erguu hojii godhate sababa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laaleessaa godina Baha Wallaggaa keessatti fudhate aanaalee lama keessaa buqqiseef poolisoota humna addaa leenjii hin xumurin mooraa baasuun woboo akka lolaniif magaalaa Naqamtee galchanii jiru. Humni dheengadda hagayya 29 bara 2022 Finfinnee qaxxaamuruun magaalaa Naqamtee gale kun aanaalee sochiin waraana bilisummaa Oromoo itti jabaate deemanii akka lolaniif kallattiin kennamuufis mormii gidduu isaaniitti dhalateen haala hamaa keessa jiru. Poolisii humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan kanneen mooraa galma magaalaa Naqamtee bulchiinsa magaalaa fi naannoo dirree kubbaa miilaa jiran keessaa sababa lola hin feenu akkasumas eenyuun lola jedhaniif qofa kan meeshaa irraa hiikanii jiran hedduu ta'uu maddeen waraanaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Raafama mooraa waraana biltiginnaa keessatti dhalatee jiruun waraanni biltiginnaa hedduun sirnicha ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Baha Harargee ona Kombolchaa keessatti milishoota qallabaa jechuun uummata irraa qarshii dirqiin guuraa jiraachuun barame. Jaalciitii bantii waan qindeeffate qaba. Gareen maqaa mootummaan saamichaaf of ijaaree biltiginnaan mallaqa ittiin tiksitoota barcuma isaatii ittiin nyaachisu dhabuun uummata irraa dirqiin saamaa jira. Akka kanaanis godina Baha Harargee aanaa Kombolchaa magaalaa Kombolchaa ganda duwwaa tokko keessatti milishoota mana barumsaa qubsiisanii uummata irraa mallaqa guuruun jiraachisaa jiru. Uummata qaala'insa jireenyaan waxalamaa jiru kana nama tokko irraa qarshii 2,000 akkasumas jimaa irraa guuraa jiru. Magaalaa Kombolchaan alattis gandoota baadiyyaa biroo irratti mallaqa milishaa jechuun kan ramadan yoo ta'u, ganda Habiibii irraa qarshii 1,000, jimaa fi huccuu tokko, ganda Gindaa fi ganda Giinoo irraa nama tokko irraa qarshii 2,000 fi jimaa fi huccuu tokko guuruu maddeen ibsanii jiru. Kana malees ona Kombolchaa kana keessatti saamicha maqaa garaagaraan geggeessan malee namoota dalagaa dhuunfaa isaaniif daandii irra deeman uleen cafaquu fi qeerroowwan badii tokko malee ukkaamsuun hidhaa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawaa keessatti hidhattoonni biltiginnaa ilmaan Oromoo meeshaa dhuunfaa isaanii qaban irraa guuraa jiraachuun beekame. Jaalheraan Gameessaa dabalata qabdi. Impaara Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoonni hedduun meeshaa waraanaa ittiin qe'ee fi qabeenya isaanii eeggatan mootummaan kan hidhachiifaman yoo ta'u, ilmaan Oromoo garuu faallaa kanaa jala deemtotaa fi waraana sana piipiin meeshaan isaan maallaqa isaanii bitatan sakatta'uun guyyaa guyyaan irraa hiikamaa oola. Haaluma kanaan hagayya 30,2022 kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawaa ganda Uraanii Salaamaa keessatti humni addaa Amaaraa milishoota sirnichaa waliin ta'uun meeshaa ja'a uummata Oromoo irraa hiikuun fudhatanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Ilmaan Oromoo hidhattoota biltiginnaan meeshaan isaanii fuudhame Ahmed Guddaa, Mahammad Siraaj Aliitee, Mahammad Hasee fi kanneen biroo maqaan dhungeen jiraachuus dubbataniiru. Hacuuccaa sanyummaa irratti xiyyeeffateen alattis saamichi maallaqaas geggeeffameera. Obbo Ahmed Guddaa jalaa qawwee fuudhan malee qarshii impaara Itoophiyaa 300,000 saamanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Uummatni Oromoo aanaa Gurraa Dhaamoleetii buqqa'uun aanaa Dalloo Mannaa qubatan gargaarsi irraa cituun dararamaa jiraachuu dubbatan. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Ilmaan Oromoo godina Baalee Lixaa ona Gurraa Dhaamoleerraa sababa lola poolisootni humna addaa Somaalee irratti bananiin lubbuu isaanii oolfachuuf qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'uun godina Baalee Bahaa magaalaa Dalloo Mannaa qubatanii jiru. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaaf Somaalee waliigaluun rakkoo nageenya naannichaa osoo hin furin araara uummata Oromoo fi Somaalee gidduutti dhiyeenya kana buusne jechuun qe'ee isaaniitti akka deebi'an dirqisiisaa jiru. Hawaasa Oromoo buqqa'anii Dalloo Mannaa qubatanii jiran kanaan araarri taasifamee jira. Nageenyis waan bu'eef iddoorraa buqqaatanitti deebi'uu qabdu erga jedhaniin booda deeggarsa barbaachisaa achitti isiniif akka taasifamu itti himan. Uummatichi bakka buqqeetti kan hin deebine yoo ta'e gargaarsi kamiyyuu Dalloo Mannaatti akka hin taasifamne qaamonni murna biltiginnaa himuun deeggarsa adda addaa irraa dhaabanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Sababa gargaarsi irraa citeef beelaaf dhukkubaafis saaxilamanii jiru.
Doorsisa kana kallattiin argame kan taasisaa jiru bulchiinsa godina Baalee Ba'aa obbo Abdullakim Alii nama jedhamu. Gama biraatiin guyyuma iddoo keessanitti deebi'uu qabdan jechuun uummata fala dhabee harka namaatti kufe kana doorsisaa turanitti manni isaan keessaa buqqaan humna addaa Somaaleetiin kan gubate ta'uu isaa maddeen dabaluun addeessaniiru. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu jedhuun namoota hedduu hidhanii jiraachuun beekame. Jaalaa Caaruu Roobaa waan qindeeffate qaba. Ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa waraana bilisiginnaa itti moggaasuun yakkamanii qabamuun jireenyi namoota hedduu mana hidhaa ta'ee jira. Akka kanaanis godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo ganda Tarboo jedhamuun beekamu keessa gaafa gayya 28/2022tti jiraattonni gandichaa namoota 30 ol ta'an sababa waboo nyaachistaniif karaa dabarsitan jedhuun magaalaa Diinshootti hidhaa jiru. Namoota hidhaman kana keessaa kan maqaa arganne obbo Ilmi Weebaa kan jedhamu maatii guutuu waliin akka keessa jiru barameera. Ilmaan Oromoo kunneen jaalalaaf kabaja hawaasa isaanii gidduutti qaban malee yakka tokko illee hojjetanii akka hin qabne kaasuun yeroo ammaa garuu sababa Oromummaan yakka ta'e qofaaf ilmaan Oromoo cufaaf manni hidhaa mana jireenyaa ta'ee jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Darbaa mooraa Simmintoo Darbaa keessaa waraanni bilxiginnaa 100 baduun beekame. Bakka cufarraa sagalee dhukaasaa kan dhaga'uu fi barcuma siyaasa nama tokko tiksuuf lola isa hin ilaallanne keessatti adda isaa rasaasaaf laatee dhumaa kan jiru waraanni bilxiginnaa adeemsa siyaasa murna bilxiginnaa jibbuun gariin waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa gariin meeshaa gurguratanii badaa jiru. Lola guutuu impaayiritti keessatti qabsaa'ota sabaan itti cimeerraa kan ka'e raafamaamaa keessa galee kan jiru murni bilxiginnaa torbee darbirraa qabuun waraanni isaa jalaa harca'aa jira. Sababa lolli kaaba impaayiritti TPLF fi bilxiginnaa gidduutti deebi'ee ka'eef godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Darbaa warshaa Simmintoo Darbaa keessa kan qubsiifamanii jiran waraanni bilxiginnaa lola Tigraay waliin gaggeeffamaa jiru irratti hin hirmaannu jechuun namoonni 100 mooricha keessaa baduu maddeen waraanaa magaalaa Sulultaa irraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa abjuu Armeen Abiy Ahmed mootii taata jetteen dhugoomsuuf lubbuu isaanii dhabaa jiran keessaa kanneen adeemsaa fi shira siyaasa isaan ittiin namoota nagaa ficciisaa jiranitti dammaqan bakka hundaa sirnicha ganuu ammeessanii jiraachuun ni beekama.